ammaa kanatti namoonni dhibee sukkaaraan rakkatan xiqqaa miti. Ol deemaan, guddaan, xiqqaan dhibee kanaan baay'ee rakkataa jira. Akkuma beekamu ollaa keessan, mana keessan keessa firri keessan baay'een dhibee sukkaaraa kanaan qabamanii hordoffii mana yaalaa gochaa kan jiran, ofii isaaniitti lilmoo of waraanaa kan jiran, qoricha guyyaa guyyaan fudhataa kan jiran xiqqaa miti. Egaa namoonni dhibee sukkaaraan qabamanii qoricha fudhataa jiran yookiin immoo namoonni dhibee sukkaaraa na keessa jira jedhanii shakkan eeggannoowwan isaan gochuu qaban gurguddoo sadiin gabaabsee isinitti himaa hordofaa. Namoonni haaraa taatan immoo sabskiraayib godhaa. Viidiyoo kana ilaaluu yeroo jalqabdan kana immoo laayik godhaa jalqabaa. Namoonni dhukkuba sukkaaraa qaban of eeggannoo isaan taasisuu qaban sadan maali? Tokkoffaa eeggannoo qaama isaaniitiif gochuu qaban. Namoonni dhibee sukkaaraa qaban yeroo qeensa isaanii qoratan qeensa isaanii muruurraa baay'ee of eeggachuu qabu. Yoo kophee godhatan kophee babal'aa yookaan kan duraan kaa'atan irra lakkoofsa tokko itti dabaluudhaan kaa'achuu qabu. Yoo deeman miila qullaa fi kopheewwan miila isaanii mul'isaniin deemuu qaban. Yoo miila dhiqatan bishaan diilallaadhaan dhiqachuu qabu. Miila isaanii irra yeroo yerootti akka madaan jiruuf hin jirre baay'ee eeggachuu qabu. Sababa adda addaatiin madaan miila isaanii irra yoo bu'e akka warra kaanii ofii isaaniitiif dafanii fayyuu waan hin dandeenyeef fayyuuf yeroo dheeraa waan itti fudhatuuf mana yaalaa deemanii madaa xiqqoollee haa taatu yaalamu. Lammaffaa qoricha mana yaalaarraa dhibee sukkaaraaf nuuf kennamu yeroo yeroon sirnaan fudhachuudha. Qorichi mana yaalaarraa nuuf kennamu guluukoosiin qaama keenya garmalee akka ol hin kaane, sukkaarri keenya baay'ee akka ol hin kaanee fi rakkoowwan dhukkubbii onnee kaleef qaamota biroo irratti nurra gahu dafee akka nutti hin dhufne taasisa. Kanaafuu qoricha sukkaaraa mana yaalaatiin nuuf kennamu eeggannaadhaan yeroo isaatti eegnee fayyadamuu fudhachuu qabna. Inni sadaffaan nyaata isaanii eeggachuudha. Hubadhaa. Namoonni sukkaarri mataasaa baay'inaan waan fudhannuuf dhibeen sukkaaraa nu qaban nutti fakkaachuu danda'a. Isa miti. Garuu akka carraa ta'e sukkaarri keenya gaafa ol ba'u yookiin immoo guluukoosiin keenya humnaa ol gaafa ta'u nyaata sukkaara baay'atan, nyaatota lallaafaa, dhugaatiiwwan lallaafaa garaagaraa, karameellawwan garaagaraa, shaayii kan kanarraa baay'ee of eeggachuu qaba. Kana qofa miti. Nyaata dhadhaan keessatti baay'atuu fi cooma baay'ee qabullee of eeggachuu qaba. Sababa adda addaatiin yoo sukkaarri keenya baay'ee gad bu'ee mallattoowwan dafqisiisuu, gaggabdoo, kufaatii garaagaraa keessa gaafa seentan namoonni immoo namoota akkasii gaafa agartan sukkaara yookiin immoo karameellaa garaagaraa fuutanii afaan isaaniitti kennuufii qabdu. Yeroodhaaf isaan barbaachisaa jechaadha. Akkuma mallattoon sun immoo awutomaatikaalii irraa dhaabbatee sukkaaraa fi karameellaa waan mi'aawaa kana irraa fageessuu qabna. Walumaa galatti namni dhibee sukkaaraa qabu of eeggannoo gurguddoo amma isinii kaa'e sadan kana eeggachuu qaba. Qaama isaa eeggachuu qaba. Qorichi mana yaalaa isaaniif ajaje eeggachuu qaba. Gorsa ogeessa fayyaa eeggachuu qaba. Sadaffaa irratti nyaata sooratullee eeggachuu qaba. Barumsa keenya har'aarraa waan gaarii tokko akkasiin argattan abdiin qaba. Namoonni haaraa taatan sabskiraayib gochuun hin dagatinaa. Laayik gochuun hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Waan nu daawwattaniif ulfaadhaa.